Magaba kanilma kanafura kulkullu Waaqayyo tokkotti ni amanna amin. Magaba kanilma kanafura kulkullu Waaqayyo tokkotti ni amanna amin. Samiirra jiraata ture biyya lafaa dhufee Maariyaam durbarraa nama ta'e biyya lafaarras naanna'ee barsiise du'ees du'amo'ee gara samiitti ol ba'e. Sichis murtoo isa dhumaa isa raawwatachuuf deebi'ee ni dhufa. Amin. Galanni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Waan hundumaan dursatti irra deddeebi'ee waan nu eebbisuu nu fayyisuu jaallateef galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Nageenya sira ol gaafachaa olleerra waan ta'eef abbootiin kolluboota irraa kaasee buloota daaqunoota barsiisota wangeelaa guyyaa har'aa kana eebbifamtan hundumtuu keessan akkaataa sadarkaa keessanitti xiqqaatii hanga guddaatti maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin irra deebiidhaan akka mooltanii ameen ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyo qoricha keenyaa irra deddeebi'ee kan galateeffamee kan sodaatame nuuf haa ta'u. Barumsa keenya sila jalqabne sana yoo Waaqayyo jedhee yoo jiraanne fi yama Waaqayyo ta'e yeroo biraa gaaf tokko deebinee kan waliin golomnuu ta'a. Yeroon keenya waan nu jalaa deemeef jecha amma garuu barumsa gabaabaa gorfaraa dheeraatti hin adeemu. Sila barachaa ollee hundumaa kan ittiin gudunfannu mata dureen barumsa keenyaa gatii dadhabbii keetii gaafan deebi'ee dhufuun siif kaffala siif kenna. Wangeela Luqaas 10:35 kana bu'uura godhannee akka barannuuf Waaqayyo mucaa sana nama dadhabaa nama waa hin beekneef iccitii isaas samii gubbaa samii Aariyaam irraa fidee arraba booranaaf kaa'ee isiniif immoo laphee irra kaa'ee Waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu. Gaafa nu barsiisu immoo dhukkubni keenya dhukkubni foonii dhukkubni keenya dhukkubni cubbuun nurraa godaanee sokkee laphee haaraa jireenya haaraatiin akka sagalateeffannu jaalala isaatiif jecha yeroo hundumaa laphee keenya booji'amee seera isaa akka ittiin eegnuuf Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Gatii dadhabbii keetii gatii ijoollummaa keetii waan ati baaste sana gaafa deebi'ee dhufuun siif kaffala. Jecha dinqisiisaa jecha ajaa'ibsiisaa kana kan dubbate samii kana utubaa tokko malee kan akka kanatti fannisee kan dhaabe. Baadiyaan kaabaaf kibbaan daangaa tokko malee Waaqayyo utubaa tokko malee akkasumatti humna waaqummaa isaatiidhaan kan dhaabe. Isayyummoo bishaan dhangala'u irraa gaafa dafnoo samii ta'ii jennaan jechuun masaadhaan samii kan taate gorsaa gorsataa mooticha moototaa akkas jedhee dubbate. Jecha kana jecha mooticha moototaa kana barreessee kan kaa'e jalqaba hakimii foonii kan ture booda hakimii lubbuu ta'ee waa'ee hojii gooftaa gooftotaa waa'ee hojii mooticha moototaa isa hundaa qabu isa hundaa dabarsee jira. Barsiisuudhaaf dadhabbii guddaa kan dadhabe isa keessumatti dhugaadhumatti wangeela kan barreesse kitaaba seenaa kan jedhame waa'ee hojii ergamootaa waa'ee hojii barattootaa barreessee kan kaa'e Akeekticha Luqaas akkas jedhee barreessee kaa'e jecha gooftaa keenya dubbate kana. Akeektichi Luqaas kun jecha gooftaa keenya gooftaa gooftotaa mooticha moototaadhaan booji'amee hakimii foonirraa ogummaa foonirraa gara ogummaa lubbuutti dhufe. Waa'ee kanaa gaafa dubbatu qulqulluun Phaawulos ergaa isaa saba warra Qolaasiyaasiidhaaf barreesse boqonnaa 4 irratti waa'ee Akeekticha Luqaasii barreessee kaa'eera. Akeekticha Luqaas akkana hakimii ta'e. Kanaafuu jaranaatti namni kun haga du'aatti jabaatee dhaabbate, haga du'aatti cimee dhaabbate, haga du'aatti amantii isaa eege, haala yeroodhaan hin boojii hin butamne, waan gooftaa isaarraa barate, waan Yesuus Kiristoos jabaa jabdootaa irraa barate iddootti eege. Nama kanatoo maal jedhee gooftaan keenya dubbate wangeela isaa boqonnaa 10:35 irratti barreessee kaa'e. Teellatti deebinee gaafa ilaallu akkas jedha gooftaan wangeela Luqaas boqonnaa 10:30 irraa kaafnee gaafa ilaallu namicha tokkotu ture jedha gooftaan keenya. Namichi kun Yerusaalemiidhaa gara Yaarikootti gadi bu'aa jiru. Shiftoonni karaatti dhufanii
gaafa karaatti dhufanii icaccabsanii dhiiga isaas dhangalaasanii du'aaf jireenya gidduutti sagatanii sokkanii jedha. Shiftoonni itti dhufanii gaafa itti dhufanii icaccabsanii dhiiga isaas dhangalaasanii du'aaf jireenya gidduutti sadii sokkanii jedhe. Jabaa jabbootaa guddootaa mooticha akkas jedhe jecha kana. Gaafa kanaadhaa shiftoonni kun dhiiga isaa dhangalaasanii gidiraasuu qonneessaa gidduutti gaafa gatanii sokkanii lubni tokko argee akkasumatti ilaalee bukkee darbee jedhee gooftaan madaasaa sanarraa fayyisuu hin dandeenye, madaasaa sanarraa qorsuu hin dandeenye, isa wal qabuu hin dandeenye. Namicha isa shiftoonni caccabsan kana lubni kun ilaalee dhiisee bukkee sokkee. Ammas namni sanyii Leewwii tokko dhufe, namni sanyii Leewwii tokkos akkasumatti ilaalee bukkee darbee. Yeroo kanatti namni Samaariyaan tokko garuu hin dhufe. Namni Samaariyaan kun gaafa dhufu Hiino'eef jedha. Isa shiftoonni caccabsan kana, isa shiftoonni du'aaf jireenya gidduutti gatanii dhiisanii sokkan kana carqii adii erbee adiidhaan madaasaa kanarraa xaragee dhiiga isaa dhangala'uu kanarraa xaragee dibatatti dibee horii ofii isaadhaaf yaabbatee jiru irra taa'ee gara mana keessummaatti geessee jedha. Gara mana keessummaatti gaafa geessu eegduu mana qulqullummaa sanatti eegduu mana keessummaa sanatti hootiin naaf wallaani jedhee meetii lamatti kenne. Ittiin naaf wallaani rakkina isaatti naaf wallaani ammas yoo rakkoon biraasa quunname naaf wallaani jedhee meetii lamatti kennatee jedha Gimtichi Luqaasi. Yeroo kana gaafa yeroo kana eegduu mana qulqullummaa sanatti gaafa kennu kana caalaatti yoo baafte, kana caalaatti yoo dabaltee naaf wallaante deebi'ee nan dhufa. Gaafa deebi'ee dhufu sana gatii dadhabbii keetii, gatii joorumaa keetii, gatii ati itti baastee sana gaafa sanan siif kaffalatti jedhe. Jarana dubbiin kun dubbii citiidha. Dubbiin kun dubbii dhoksaa guddaa of keessaa qabudha. Namni Yerusaalemiidhaa gara Yaarikootti gadi bu'aa jiru. Shiftoonni caccabsanii du'aa jireenya gidduutti gatanii sokkan jedhame shiftoota kan jedhamanii ergamoota dukkanaa, ergamoota xuraa'oodha. Namicha inni jedhame sun abbaa keenya Addaamiidha. Ergamoota dukkanaa Addaamiidhaan gannata keessaa baasan foon gooftaa uffatee gannata keessaa baase. Waan Waaqayyoon godhinitti hin jedhe, waan Waaqayyoon nyaatinitti hin jedhe, waan Waaqayyoon hin bu'in jedhe akka inni Addaamiidhaaf waan akka isaan nyaatan taasise. Erga achi keessaa baasee boodayyuu immoo dhiiga isaa dhangalaase. Dukkana limitii keessatti guyyaa sadii hambise. Waaqayyo garuu inni hundaa godhu, inni hundaa dabarsu garuu yeroo Addaam biyya lafarra jiraachaa ture sana dhiiga isaa irraa fayyiseera. Garuu yeroo sanatti Addaam lubbuudhaan hin fayyine. Inni gooftaan lubi tokko hin dhufe gaafa jedhu abbootiin akka lamatti hiiku. Luba kan jedhan tokko waa'ee Melkiiseedeqii, waa'ee Aroonii, waa'ee Musee dubbatu abbootiin. Lallabni Museedhaa, lallabni Aroonii hojiin gaarummaan Melkiiseedeq hojjete Addaamiidhaan fayyisuu hin dandeenye jedhu abbootiin. Warri kaan immoo raajota warri gurguddoo jedhu abbootiin keenya. Raajota warri gurguddoo warri jalqabaa Ermiyaas faa, Daani'eel faa, Isaayaas faa, Hisqi'eel faa Addaamiidhaan madaasaa qorsuuf hin dandeenye. Addaamiin du'anni du'e sanarraa fayyisuu hin dandeenye jedhu abbootiin gaafa hiikanii. Karaa gara biraa ammas namni Leewwiin tokko dhufee bukkee darbe jechuun abbootiin gaafa hiikanii raajonni warri xixiqqoo suni, raajonni warri xixiqqoo warri 12 suni raajii yoo raajanillee kitaaba yoo barreessanillee Addaamiidhaaf qoricha ta'anii fayyisuu hin dandeenye. Namni Samaariyaan suni No'ee fi horii ofii isaadhaaf yaabbatee deemaa jiru irra sirra taa'e gara mana keessummaatti geessanii jedhame sun fayyisaa addunyaadha. Sajaalala keenyaaf jecha qaraanii irratti dhiigi isaa dhangala'eedha. Sajaalala keenyaaf jecha waraanameedha. Sajaalala keenyaadhaaf jecha yeroo cubbamoonni isatti tufanii ancufa isaanii isa xiraa sanaa inni immoo dhiifama kan isaadhaaf godhu isa waraanu ture. Inni immoo agartuu warra cubbamootaa dhaabana ture. Eebolleen Ginoosinaatti isaa waraana ture.
inni immoo cinaacha isaa keessaa kan ba'u ijoollee Ginoosidhaan bana ture. Inni namni Samaariyaanii hidhoo eefinni jedhu gooftaa gooftotaadha. Gara mana keessummaatti geesse jechuun jarana mana keessummaa kan jedhame mana kanaadha. Kan biraa isinitti hin fakkaatin. Mana keessummaa kan jedhame mana qulqullummaa kanaadha. Maarree mana qulqullummaa kana keessa waggaa 60 waggaa 70 yoo baay'ateedhaaf jiraanna. Mana kana keessa kana booda erga jiraannee booda hin darbina. Akkuma sammaa barachaa oolle sana jechaadha. Hin darbina sokkina. Kanaafuu as keessa waggaa 60 70 jiraachuudha waa'ee mana keessummaan inni jedhu. Erga kana keessa turree booda biyya keenya kan taate Yerusaalem har'aaf gannata. Boodimmoo Yerusaalemitti kan itti galluudha. Meetii lamatti kenne jechuun tokko luboota kana jechaadha. Tokko barsiisota wangeelaadha. Meetii lamatti kenne jechuun tokko jennee hinna. Kitaaba kakuu haaraadhaaf kitaaba kakuu moofaa jechaadha. Waa kanatti wallaanaa uummata kana jechaadha. Uummata kanatti hin barsiisaa jechaadha. Yoo uummata kana tajaajiltan, uummata kana barsiiftan, yoo uummata kana yeeyyiirraa eegdan, waan hamaarraa yoo eegdan, badiisarraa yoo eegdani gatii dadhabbii keessanii argattu siniif hin kaffalaa jechaadha. Tokko sirnee gaafa hinnu jaranaa iccitiidhaan kitaaba qulqulluu kakuu haaraadhaaf kakuu moofaa kitaabilee dhalatoo mana kiristaanaa kan ta'an tiiviidiitti dabaltanii hiikoo kitaaba qulqulluutti dabaltanii jecha abbootiitti dabaltanii yoo kana caalaatti baatte ni jedhame sanaadha. Yoo kana caalaatti dabaltee jecha isaa barsiifte yoo kana caalaatti dhamaatte kana caalaatti hojii tolummaa hojjetu gatii ijoollummaatii gaafa deebi'ee dhufuun siif kaffala jechaadha. Jaranaa miindaan keenya addana miti. Miindaan keenya samiirraa. Miindaan keenya inni guddaadhaaf olaanaan abbaa ifaa kan ta'e gooftaa gooftotaa mootii moototaadha. Barsiisota wangeelaadhaaf abbootii lubootaaf daaqunotaadhaaf uummata kanaadhaaf kanaafuu jabaadhaa. Egaa jaranaa gara jireenya keenyaatti deebifna. Yerusaalemitti gara Yaarikootti kan caccabe akkuma Adaamiidhaanii seexanni caccabsee gatarrame nama meeqa caccabee jira. Intala meeqatu caccabee jirti, gurbaa meeqatu caccabee jira, abbaa meeqatu caccabee jira. Daabiloosidha qurbaana dhiisee, faarfannaa dhiisee, tajaajila mana waaqayyoo dhiisee, lallaba dhiisee, hojiitti ergame dhiisee jarana har'a kan nama baay'ee narra caccabee jira. Kan akkasii yoo jiraattan ammas kaa isiniin jedha sagalee waaqayyoo kaa. Kan akkasii yoo jiraattan ammas sagaleen waaqayyoo sagaleen gooftaa gooftotaa mooticha moototaadha. Madaa inni gaafa addaan madaa har'amuu madaa cubbuudha. Gaafa jireenya keenyatti deebinu arra cubbuudhaan kan madooftan, ijaan kan xurooftan, hojii jal'inaadhaan, zimmuutiidhaan, hameedhaan, inaaffaadhaan, kan biraadhaan arras kan madooftani madaa sanarraa fayyaa jedha. Arra immoo dibati gaafa sanaa kunoo gaabbiidha. Kunoo doktoroon aburaa qabna nuti abbootii keenya luboota gara isaanitti gaabbii galaa. Nun jedha sagaleen waaqayyo kunoo isinis gaabbii galaa. Kan akkasuma jiraattani jaranaatii jecha raajoonni addaan fayyuu hin dandeenye. Jaranaa raajoonni dhukkoo foonirraa nama fayyisaniiru. Baay'een isaanii du'aa kaasaniiru. Yoo du'aa kaasanillee garuu Addaamiidhaaf Hewaaniin ijoollee isaanii abidda Si'ool keessaatii baasuu hin dandeenye. Haga maalitti hanga fayyisaa addunyaan hanga gooftaa gooftotaan mootichi moototaan samii irraa gadi bu'ee dhufee dubaroo maaramiirraa taawaayidoodhaan nama guutuu waaqa guutuu dhugaadhumatti dhufee samiirraa gadi bu'ee ni dhalate sun harka Yohaannis cuuphaatti cuuphamee qaraanii irratti fannifamee garaa Si'ooliidhaan deemee nagaan isiniidhaaf haa ta'u jedhee ijoollee Addaamiidhaaf Hewaaniin qaama lubbuudhaan Si'ooliin naqee waaqummaan kan keessa guute sanaadhaan hanga gaafa jimaatatti bilisa isaaniidhaan baasuuf Addaamiidhaaf ijoolleen addaan fayyuu hin dandeenye. Amma garuu nuti fayyineerra. Fayyaas irraa ganaas fayyineerra jechuun cubbuu Addaamirraa fayyineerra. Fayyaa jira jechuun gaabbii galaa jira jechaadha. Qurbaana fudhachaa jira jechaadha. Sagalee waaqayyoo barachaa jira jechaadha. Akka hir'anneef akka hin nyaatanneef sagalee waaqayyoo dhaga'uu qabna jechaadha. Dhagaa jira sana keenya inni mootti jiraachuu qabna. Ganaa fayyina jechuun ganaa mootummaa sana alla jechaadha. Ganaa fooniidhaaf lubbuu keenya adda ba'a jechaadha. Hanga du'aatti jabaannee yoo dhaabbanne jechaadha. Inni cidhiin isaaniidhuma kana wallaaluunis addunyaan itti hin badde. Kanaafuu jaranaa sabakaa gubaa'ee mana qulqullummaa keessatti dadhabaa hojjetaa.
dadhabbiin keessa waaqarraa isinii kaffalama. Bartuun mana barumsa dilbataadhaa. Mana waaqayyoodhaaf dadhabaa hojjedhaa. Daaqonoonni dadhabaa hojjedhaa. Barsiisonni wangeelaa dadhabaa hojjedhaa. Dadhabdanii hojjettan yoo ta'e garuutti gaafatamtu. Dubbii waaqayyoo sagalee wangeelaa fuutanii mana keessanii sanyii meetii gooftaa fuutanii awwaalinaa. Uummata kanatti hin barsiisaa. Haga daangaa lafaatti barsiisaa jedha. Eegatti dadhabbii keenyaa gaafa sana arganna. Isin immoo jaranaa hin dadhabne hin nuffine utuu hin jedhin gara mana waaqayyootti deddeebi'aa. Sagalee waaqayyoo barachuutti deddeebi'aa. Faarfannaatti deddeebi'aa. Qindaasa dhaggeeffachuutti deddeebi'aa. Isa dhaggeeffattaniin immoo jiraadhaa. Hojii tolummaa hojjechuutti deddeebi'aa. Yeroo sanatti eebbi biyyaadhaaf dhufa. Yeroo sanatti jaranaati nagaa arganna tasgabbii arganna. Gati dadhabbii keessan immoo samii irraa argattu. Gati dadhabbii keetiin ni jedhamu deebi'ee dhufa gooftaan. Akka deebi'ee dhufu fagoo isinitti makkaatiin caafamee jira. Amma sichi murtoo sana maalachuudhaaf deebi'ee dhufa. Gaafa sana jalaa gaafa cubbamoonni yaa lafaan ni cimsi. Yasanii ofitti nu fudhadhu gaafa jedhan sana gaafa isaan muka qabatan gaafa dhabanii siniidhaaf garuu wabii kan isiniidhaaf ta'u qabnu wabii kan nuuf ta'u qabnaa jabaadhaa. Haala balaa isa miidhaan qabnaa jabaadhaa. Angaba ergamootaa guddicha qulqulluu Mikaa'elii qabnaa jabaadhaa. Raajota barattoota qabnaa jabaadhaa. Kanaafuu jaranaati gaafa murtoon ilaachuudhaaf dhufusan wabii kan nuuf ta'u waa'ee dubaroo maaramii waa'ee dubbii qulqullootaa waa'ee ergamootaa waa'ee sillaatii waa'ee dubbii amantaa kanaaf kan kana fakkaatan mootummaa isaaf kan nama qopheessan barachuudhaaf dadhabaa. Kiristiyaanni of dadhabsiisuu qaba. Gatii dadhabbii kanaa asii argattu miti samii irraa argattu. Akkas jedha Yohaannis abbaan afaan warqee warra waaqaa wajjin jiraatanii seera isaa eeganii barsiisanii baratanii tajaajilanii mana waaqayyootti deddeebi'anii utuu isaan tajaajilanii utuu isaan barsiisanii utuu isaan meetii gooftaan awwaalin hojii gooftaa keenyaa hojiirra oolchanii gaafa isaan du'an isaaniidhaaf hin boo'inaa jedha. Waa'ee warra kanaa kabaroon faarfannaadhaan geggeessaa jedha. Garuu warra fayyaatti du'an warra seera isaa dhiisan warra hojjetaniifi isaaniidhaaf bu'aa anuu isaaniidhaaf nan bu'aa. Fuula mooticha moototaa dhaqu qullaa dhaabbatu jedha. Cubbamoonni qullaa dhaabbachuudhaaf jiru. Isin garuu warra cubbuu keenyaadhaaf gaabbii galuu qabna. Barachuu qabna, hojiirra oolchuu qabna. Jaranaa waan baay'ee baranne. Waa'ee maaramii baranneerra. Waa'ee ergamootaa baranneerra. Waa'ee raajotaa baranneerra. Garuu isa baranne sanaani miidhaan keenyatu jiraate. Sabarattan sanaan jiraattaniitu jedhee gooftaan nu gaafachuudhaaf jira. Sana keessan sana addunyaatti labsitaniitu jedhees nu gaafachuudhaaf jira. Nuyi warra tajaajiltoota ta'aniinis kanaafuu gatii dadhabbii keetii gaafan deebi'ee dhufuun siif kaffala jechuun kanaadha. Jaranaatti dabalii jechuun ammas maal jechaadha yoo jettanii dubbii maaramiidhaatti dabalii barsiisi jechaadha. Akka isheen maal taate yaadaanii akka isheen dubara taate fooniin akka isheen dubara taate haadha dhugaadha ifaa akka isheen taate waa'ee ishee duraan dursanii raajonni fagootti arganii isheen abdii fedhiina keenyaadha. Isheen ibsaa keenya isheen irraa akka dhalatu biiftuu guddaatu nuu ba'a. Biiftuun guddaa sun immoo dukkana limitii kan balleessudha jedhanii abbootiin keenya abdiin eeggachaa kan turanidha. Maarree matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 saba dukkana keessa tureefi jedha Isaayaas. Saba dukkana keessa tureedhaaf biiftuu guddaatu ba'ee ifa guddaatu ba'ee jedha. Saba dukkana keessa ture jechuun waa'ee Addaamiif ijoollee Addaamiif ammas ijoollee Addaamiidhaaf Heewaan dukkana keessa waggaa 5,500 turanii. Ifa guddaan ni ba'ee gooftaa gooftotaadha. Mootii moototaadha. Ifi guddaa suni dukkana sana nurraa balleesseera. Arra dukkana keessa jiraachuu hin qabnu. Ifi guddaa suni immoo karaa dubaroo maaramii ba'e. Foon ishirraa foon, dhiiga ishirraa dhiiga, lubbuu ishirraa lubbuu fudhate. Kanatti dabalaa barsiisaa jechaadha. Kan hiikaa barsiisaa jechaadha. Hojjettoota mana waaqayyoodhaanis, abbootii lubootaanis, barsiisota wangeelaanis, daaqonootaanis, warra sagantaa geggeessitaniinis, warra faarfattaniinis jechaadha. Kanaafuu jaranaaf waggaatti dadhabbii keessanii gatii dadhabbii keenyaa salphaatti lafa tafsiritti hin fakkaatin. Miindaa qulqulloon argachuudhaaf jabaadhaa. Amma nuti waa'ee qulqullootaan barsiifna. Waa'ee wareegamummaa isaanii barsiifna. Jaranaa waa'ee qulqullootaa barsiisuudhaaf jireenya keenyaa waa'ee qulqulluu akka isaanii fakkaannuufidha. Akkas jedha barataan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos qulqullicha Phexros tokkoffaa ergaa Phexros boqonnaa 1
lakkoofsa 15 inni si waame qulqulluu akkuma ta'e jireenya keessan hundumaadhaan qulqulloota ta'aa jedha. Jarana kasoominaan qulqulloota ta'a. Dubbannaa keessanii qulqulloota fakkaata. Hojii tolummaa hojjechuun qulqulloota fakkaata. Mana qulqullummaatti deddeebi'uudhaaf qulqulloota fakkaata. Jarana waan qulqullummaadhaaf nama ga'u hojjechuu waan salphaa miti. Kanaafuu itti dabalii barsiisi jechaan qulqulloonni sadarkaa qulqullummaa 10 keessa darbani waa'ee isaanii barsiisi. Kiristiyaanni immoo isa qulqulloota fakkaatee jireenya isaa keessatti akka qulqulloota akka deebi'uudhaaf gaabbii akka galuuf Waaqayyoon wareegamtoota jabeessi akka isa jabeessu itti dabalii barsiisi jechaadha. Minjaatii kana caalaatti yoo baafte jecha kanaafuu mana Waaqayyoo keessatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Mana Waaqayyoo keessatti mindaan isinii kaffalamu isa jaan argamu miti. Saakki namaa tolche miti kan mindaan keenya nuu kaffalamu. Gatii ijoorumaa keenyaa mootummaa Waaqayyooti. Gaafa sana gaafa jedhu gatii qoxaariitu natti dhufeen hin jiru. Ji'aadhaan gatii bishaanii kaffalaan hin jiru. Sa'aatii 24 guutuudhaa iddoo ifaadhanna. Iddoo ifaa sanatti galuuf immoo har'a jabaadhaa. Mana Waaqayyootti deddeebi'aa. Soomaa kadhadhaa. Jaranaa manni qulqullummaan keenya inni mana keessummaa jedhu Waaqayyoon inni hundaa qabu hundaa dabarsee jiraatu. Manni kun mana isaa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf Waaqayyo akkasittiin jedhe Solomooniin mana ijaarte filadheera. Gurri koo achi jira. Iji koo achi jira. Uummanni kun dhufee bakka kanatti yoo akkanate cabbii namaan biyyatti hawaannisii yoo biyya irratti ka'e waan yaaddoof yaaddeessaadha asirratti ka'e gara mana kanaa dhufanii yoo na kadhatan dhiifama isaaniidhaaf nan godha. Isaanitti nan araarama jedhee mana keessummaa kan jedhame egaa asitti deddeebi'uu qaba jechaadha. Kiristiyaan addunyaa darbitu keessatti miti. Hojii xuraa'ummaa keessatti miti. Ammeenya keessatti miti. Bachuu keessatti miti. Jibba keessatti miti. Mana mooticha moototaa keessatti jaranaa tajaajiltoonnis mana nuti keessa hojjennu kun mana mootii moototaadha. Namni mana nama tokkoo keessatti iyyuu nama foonii keessatti namuma mana yeroodhaaf nama jiraatee borduudhaaf jiru akka tasaatti duudhaaf jiru keessatti qaxaramee ni hojjeta. Mana mootii moototaa keessatti garuu hojjechuudhaaf obsaama. Dallaboonni wangeelaanis sagantaa kan geggeessitanis uummatis kiristiyaanota hundumtuus manichi mana mootii moototaadha. Mana jabaa jabdootaadha. Mana ayyaanni Waaqayyoo keessa jirudha. Mana foon Kiristoosiin dhugaan keessa jirudha. Dhiigi Kiristoosiin dhugaan kan keessa jirudha. Tsillaatiin inni samiirra jiru mul'ata 11:19 irratti har'a lafa kanas kan jiru as keessa kan jirudha. As keessa gaafa hojjettan nu gammachuudhaan tajaajilaa malee isin immoo gammachuun tajaajilamaa malee salphaa isinitti hin fakkaatin. Gatii dadhabbii keetti jedhame kanaadha. Jaranaa bakka nuti dhaabbannee tajaajillu kun bakka raajaa Waaqayyoo kan ta'e Ermiyaas dhagaadhaan tumamee ajjeefameedha. Barattoonni gooftaa keenyaa bakka sababa isaanitti fannifamaniifidha. Sababa isaanitti wareegamaniifidha. Mormi isaanii kan itti sababa itti cireefidha. Gogaan kaaniin fayyaatti dhanna isaaniirraa ba'ee jarana akka nama horii qalutti dhanna isaaniirraa gogaan foon isaaniirraa ba'ee soogiddi itti fiffifamee waa'ee mana Waaqayyoof kan fannifamanidha. Waa'ee mootii moototaa jaranaa waa'ee kanaa barsiisuudhaaf barsiisonni mana kiristiyaanaas kana laafina. Illaafina jabaadhaa nuun jedhaa sagaleen Waaqayyoo. Gaafa Waaqa hojjettan immoo gammachuudhaan hojjedhaa. Gaddaa gungumaa hin hojjetinaa. Ergamoota isaa kan isa galateeffatanidha. Jarana cimoo maalii taaneef nu warra cubbamoota lallaboota warra taane kana kottaa mana koo keessa tajaajilaa nuun jedhe utuu ergamoota isaa warra ijaadhaan kan hin argamne harkaan kan hin qabamne haga liibsuu ijaatti lafa kana haga samii ga'uu kan danda'an utuu jiranii Waaqayyoo kottaa naaf hojjedhaa jedhe nama dhabee jarana akkas miti ittiin eebbifamuudhaaf jenneetti malee akka nuti ittiin eebbifamnu barakata akka ittiin argannuuf malee eebbinni dhugaan barakati dhugaan gubbaa samiirraa dhufaa jedha Daawit. Faarsaa isaa 68 gubbaarratti kanaafuu mana Waaqayyoo keessatti hojjechuudhaaf dadhabuun gatii miidhaa gatii jedhame kan mee barumsa gosa dhumaattiin sassaabuudhaaf gatii miidhaa isaanii gatii dadhabbii isaanii kan argatanii qulqulluu Phaawulos hinaan fudhadhaa. Jaranaa qulqulluu Phaawulos jalqaba hojjetee rafaa ture. Jalqaba kiristiyaanaa ari'achaa ture. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra gaafa fannifame warra nama rukute keessaa tokko ture. Gooftaan illee yaa Saa'ol maaliin arguutti ittiin jedhe. Booda rakkinni narra ga'e sirra ga'uudhaaf jira. Qormaata sirra ga'uudhaaf jira.
ati dukkana keessatti nam ibsaa ta'uudhaaf jirta jedhe jarana ifa addunyaadha kan jennu qulqulluun Phaawulos lallaba isaatiidhaan ibsaadha jechaadha tajaajila isaatiin ibsaadha jechaadha luboonni kiristaanota kana gaabbii galchuudhaaf ibsaa ta'a sammuu hojjetaa jirtan caalaatti mindaa keessa Waaqayyo daddabalee samiirraa isinii kaffala kaasaa kanaa ijoollee keessanii dhalaa keessanii kaffala barsiisonni wangeelaa sagalee Waaqayyo bal'isaa ibsaa qulqulluu Phaawulos irraa barreeffama jarana gaafa erga deebi'ee booda teellaatti hin deebine erga hojii wangeelaadhaaf waamame teellaatti hin deebine sabakaa gubbaa'ee erga hojii wangeelaaf waamamtanii amma Waaqayyoodhaaf hojjetaa jirtu teellaa hin deebinaa lallaboonni wangeelaa teellaa hin deebinaa akka manaalot waan teellaatti deebitee utubaa isa guddaa taate cobaafte deemaasii jecha barsiisaa isaati fudhachuu waan dideedhaaf magaalaa Tasaloniqee dhaqachitti kufiyafe jarana gaafa wangeelarraa fagaattan ayyaanni Waaqayyo isinirraa fagaata kana abbootii baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya kitaaba qulqulluu keessatti barreeffameera illaa sateellaan deebine jabaadhaa ilaalaa waa'ee nama guddaa waa'ee nama cimaa kana Yohaannis abbaa lamaan warqeen gaafa kaasu akkas jedha isa waa'ee ergaa 14 nama barreesse kana gaafa dhaabbadhu gaafa wangeela barsiisu fuuldura koo waan dhaabbatu natti fakkaata yeroo naasoo waan natti haasa'u natti fakkaata yeroon deemu jabaadhu Yohaannis jedhee nama na waamu na fakkaata an qulqulluu Phaawulosiidhaaf jaalala addaan qabaa jaalala cimaan qabaa jedha kanaafuu jaalala warra akkasitti jabaatan ilaala warra teellaatti deebi'an ilaalna warra teellaatti deebi'an hin kaa'edha har'a bara keenya keessa tajaajila keenya kan laaffatu tajaajiltoonni mana Waaqayyoo yeroo namni tokko bukkeetti deebi'an immoo dhimma kootti jedhu sabakaa gubbaa'in yeroo namni si wajjin hojjetu yoo teellaatti deebi'an ilaalina kottu deebi'ee laalla karaa gaarii irra jirtu ittiin jedhaa ittima Waaqatu si waame jedhaa waamicha Waaqayyo jedhaa hin jedhaa lallabaa wangeelaa yeroo teellaatti deebi'u salaaltanii teellaatti deebiina isin hojii keessanii sabaa ifaasan sabuura du'aa sana qabadhaa deema ummatti namni isin wajjin qorrobu namni isin wajjin kaleessa deengada waan gaarii hojjechaa turu gaafa inni teellaatti deebi'u salaaltanii teellaatti hin deebiina kottas deebii jedhaa malee eelaalala warra isa bukkeetti kufan ilaalle qulqulluun Phaawulos buusa jabaate sana ilaalee deeme warra abbootii darban ilaalee deeme erga kufee ka'ee booda lallaboonni wangeela mootummaa Waaqayyoo baattanii ibsaa utuu taatanii jirtanii dukkana keessa hin deeminaa ummata kana dukkana keessa deemsinaa itti gaafatamna waan ta'eef hidhaatu nurra jira dirqamatu nurra jira waan ta'eef jarana lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti qulqulluun Phaawulos gaafa duudhaaf jedhu gaafa biyya lafaarra darbuudhaaf jedhu mucaasaa fuuraa qulqullichaa Xiimotewosiidhaan lallaba wangeelaa hojii kee godhadhu kan inni jedhu salphaa isinitti fakkaate qulqulluun Phaawulos barattoota ciccimoo ta'an oomishee baaseera sidii isaarraa barsiisonni keenya abbootiin keenya barsiisota ciccimoo oomishaa baasaa itti lallabaa jarana biyyi lafaa bu'aa fayyada waan ta'eef egaa qulqulluun Phaawulos oomishaa baastee jarana ergaa 14 barreesse oomishaa tarree wareegamtoota irratti galmaa'e gargaartota barattootaa warra 12 keessaa tokko ta'e gargaartota barattootaa warra 72 keessaa tokko ta'e gargaartota barattootaa warra 72 keessaa tokko isaadha warra kana laaluu qabna nuti eessaa Waaqayyo isa fidee waltajjii isaarra akka isa dhaabe waltajjii isaarra kan isa dhaabe kun aga du'aatti wareegame aga du'aatti jabaadhaa dhaabbadhaa gatii dadhabbii keetii gaafa deebi'ee dhufuun siif kaffala gatii dadhabbii gatii joorummaati joorti sana dhugaadhumatti waan goonu hundumaadhaan miindaa isaa Waaqayyo daddabalee hunda keenyaaf hunda keessaniif Waaqayyo haa kaffalu isaaf hojjennee mana isaa keessa akka deddeebinuuf nuti dadhaboota nuti humna qabnu humna isaa nuuf kennee iccitii isaa isa gubbaa samiirraa nuuf ibsee isa fagaate nuuf dhiyeessee isa dhokate immoo nuuf mul'isee Waaqayyo hunda keenya hanga dhumaatti jabeessee nu haa dhaabu tajaajila goonu hojii hojjennu kanaan galgalli keenya kan ittiin badu galgalli keenya kan ittiin abaaramu tun taane galgalli keenya ittiin tolee kaasaan isaan dhala keenyaaf kaffalamee dhugaadhumatti miindaa gaarii Waaqa biraa warra argatan Waaqayyo nu haa taasisu humnatti wareegamtoota gadumaatti jabeessee dhaabe humnatti abbootii keenya gadumaatti jabeessee dhaabe sanaan Waaqayyo humna isaa nuurisee aadaa biraa nuuf ergee gadumaatti jabeessee nu haa dhaabu isa nu kuffisuu barbaadu isa nu balleessuu barbaadu waltajjii isaarra nu darbachuu barbaadu maqaan gafa ergamootaa guddicha qulqulluu Miikaa'eliin morma isaarraa kutee harka isaarraa kutee miila isaarraa kutee allayyaa keessa buusee humna keenya dhaabiloos nu birrabde sana
nuuni immoo Waaqayyo haga dhumaatti jabeessee nu haa dhaabu. Kadhannaan giftii keenya dubaroo maaramii haadha ifaa haga dhumaatti hunda keenya faana haa ta'u. Waa hunda caalaa gooftaan keenya sichi deebi'ee ni dhufa. Gaafa deebi'ee dhufu sana ijoollee abbaa mootii warra eebbifamtootaa si warra bitaa miti warra mirgaatiin nuun jedhee tajaajila goonuun hojii hojjennuun sabakaa gubaa'ee taanii bartuu mana barumsa dilbataa taanii luba taanii daakurii taanii kiristiyaana taanii mootummaa sakkan ittiin badhaafamu Waaqayyo hunda keenya nu haa taasisu.